Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaa Tiiyuubiitiin jira jirtu bakka jiraattan bakka nagaadhaan gara tokkummaa Tiiyuubiitti dhuftanii isiniin jedha. Namoonni jalqabaaf gara chaanalii kootiitti dhuftan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa keenya yeroo hundumaatii isiniin jedha. Guddaa galatooma ulfaadhaa kanneen maatii naa taatanii jirtan koomintiidhaan keessaan na jajjabeessaa jirtan galanni keessan guddaadha isiniin jechuun barbaada. Akkasumaan itti naafuu faana jajjabeessaa isiniin jedha. Chaanalii kana irratti inshallah karaa fuulduraatti waa iddoo hojjechuun hawwii kiyya waan ta'eef inshallah rabbii gaditti immoo isin akkana jajjabeessitan kabajaaf jaalalaa isin gaafadha. Biyyaadha akkuma nama tokkotti jechuudha. Viidiyoo akkuma argaa jirtanoo ummu kanuus kabajamtuu fi jaallatamtuu keenya baay'ee dinqisiifannuu fi kan baay'ee jaallannu kan waggaa dheeraadhaaf maatii taanee hordofanii jirru jechuudha. Hammadhaallee akkasumallee FMB Tiiyuubiidha jechuudha. Akkuma nama sooshaal miidiyaa fayyadamu tokkotti nama baay'ee dinqisiifadhu keessaa isii tokkodha jechuudha. Isinillee guyyaa addaa waa hedduu wajjin ilaalla. Viidiyoo kana laayik, sheer godhaati hanga dhumaa daawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa bultii lamman kana dura mukanuu viidiyoo isiin hojjette irratti namoonni hedduun keessan viidiyoo waraabdanii dinqisiifataa jirtanii akkasumallee koomentii baay'ee koomentii gara 2,000 fi gara 3,000 seenuudhaa keeranti fakkaata. Koomentii hedduu barreeffamee jira. Koomentii amma ta'e irra ilaa dubbise. Indaa maashaallah hundi keessan baay'ee tokko dinqisiifattanii ajaa'ibsiifataa jirtu jechuudha. Anillee itti dabaladheen jira kinoo. Egaa anis akkuma nama tokkotti yaada mataa kiyyaa ibsachuun barbaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii nuti akkuma sooshaal miidiyaa kana fayyadamtu karaa hedduudhaan fayyadamna. Sooshaal miidiyaan feesbuukiin jira, tiiktookiin jira, yuutuubiin jira. Ani garuu sooshaal miidiyaa kana hunda keessaa kan baay'ee jaalladhu yuutuubiidha jechuudha. Maaliif adaba qabaa yuutuubiin jechuudha. Kan baay'ee irratti argamudha jechuudha. Yeroo hundumaa tiiktookii fi feesbuukii ton taane asirrattidha kan inni argamu. Garuu ijoollee kana lama baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Ummu kanuus akkuma beekamu baadiyyaa keessa deemtee dhoqqeellee hartee reettiillee baastee waa hedduu hojjettee wallaahi jireenya kan nuti dagannee ijoolleen hedduun gaafa biyyaa bahan waan gaafa biyyaa bahanii dagatanii waa hedduu keessa seenanii kaayyoo ofii dagatanii bakka dhufan sana dagatanii jiran nu yaadachiifte jechuudha. Maaliif jireenyi baadiyyaa kanuma jechuudha. Nuti gaafa biyyaa baanu waan biyyaa baaneef gaafa biyyaa baanee kan hedduun jira kan dagatan jiru jechuudha kaayyoo ofii. Gaafa biyyaa baanu harka keenyatti isa amma mukanuus nam tokkos immoo kan dinqisiifachuu dhiisus ni jira jechuudha. Mukanuus biyya alaatii galtee dhoqqee hartee maal kan jedhullee nabamu jechuudha. Namni hundi tokko miti. Gaafa biyyaa baanu harki kan keenya kun kanatti jechuudha. Harki keenya iyyuu dhoqqee jedha jechuudha. Maaliif hin hojjennaa, hin harraa, hin waraabnaa, hin funaannaa qoraanis jechuudha. Gaafa biyyaa baanu wanti nu biyyaa baaneef waan addaati jechuudha. Waan biraati. Maaliif hojjedheen of jijjiiraadha malee bakka waan keessaa bahe sana dagadhaafi miti jechuudha. Ijoolleen tokko dhugaa dubbachuuf wallaahi bakka bahan sana gaafa asiillee biyyatti deebi'anii jedhan otoo torbaniin gahiin biizaa bakka biraa rukutatu jechuudha. Biyyi nu ta'uu didee biyya akkasii biyyi namatti hin tolu biyya akka duriitii miti jiran ijoolleen akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Biizaa rukutatanii immoo biyya biraatti deebi'u jechuudha. Sun maaliif ta'a? Maaliif of hin taanu? Maaliif warroota akkasiitiif barumsa ta'a jechuudha. Viidiyoon immoo kanuus waraabduu fi akkasuma viidiyoo FMB Tiiyuubii waraabduu kana baay'ee tokko dinqisiifadha jechuudha. FMB Tiiyuubiin otoo hordoftoota 100,000 qabdu ani maalati ani yuutuubaratu beekamtuudha yookaan immoo waan akkasiiti yookaan akkasiin hojjedhu namni keenya dafeetuma of dhaaddata jechuudha. Dafee of guddisa. Otoon guddatiin dafee dura bu'ee of guddisa jechuudha. Maqaa of guddisa. Wanta akkasiin irraa eegamuu qabu. Akkuma obboleettii keenya misootuuf dubbattee jechuudha. Ijoolleen tokko wajjumaan kan yuutuubii hojjetaa turre sabiskiraayibiidhaaf sa'aatiidhaaf halkanii guyyaa gubatanii jirrillee jechuudha. Bilbilli keenya jalatti gubatee gaafa biyya galaniidhaan achi buuteen jira kan dhabaman baay'eetu jiran jechuudha. Kanneen immoo hojjetaa jiran immoo kanuma kaleessa laalle hadhasitti deebinee ilaalla. Kanuma kaleessa laalle bakka sanaallee hin jijjiiramu jechuudha kaameraan. Bakka sana jechuudha nyaata tokko fakkeenyaaf bakkasuma sanatti nyaata tokkotti deddeebitee nyaatuma sana boris yeroo nyaattu dhugaa nama salachaa jechuudha. Maaliif
waan akkana ilaaluu barbaanna jechuudha. Nuti wanta akkana nama hedduu nama biyyaa bahee waggaa meeqaatu jira mitiire kan biyya isaallee galee biyya isaa hin argin kan maatii isaa hawwuu kan bakka akkana yaani qoraattiidhuma biyyaa waan biraa dhiisaatii dhugaa dubbachuuf wallaahi qoraattiidhuma biyya ofii namni arguudhaaf yaadee jiru baay'eetu jira jechuudha. Innaa guddaa galatoomaa ulfaadhu ammas immoo of gadi qabanii ani akkasii an biyya alaatiin galee an biyya alaa hojjedhee dhufeen akkas ta'a an biyya alaa hojjedhee dhufeen sichi kana godhee jiraadha jedhanii yaada dhiphisuu dhiisanii yaada ofii bal'isanii jechuudha. Amma biyya keenyatti kan nama barbaachisu tokkoffaa mana qabaachuudha kan nama baay'ee haadhaaf ilmoo adda adda baasee akkasumallee ijoollee yeroo malee biyya rayaasee jedhee mana jaarrattee lafa bitattee mana jaarrattee waan akka keessatti waan tokko ittiin sochootu wayii yoo argattee jettee kanaa ol wanti nama barbaachisu hin jiru jechuudha. Biyya keenya keessatti maaliyyuu hojjetanii jiraachuun biyya ofiiti waan ta'eef wanti nama saalfachiisu hin jiru. Bakka ammoo mukanuus dhaabbattee viidiyoo waraabde kanatu nama tokkooti jechuudha. Kaameeraa dhuma bakka sanatti qabuun ni saalfata jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku ani dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ijoolleen amma namoonni gugurraachi jiran amma jarra akka Afrikaa Saawuz Afrikaa wanta akkasii kuni bakki jara dhaabatanii waraabanii viyuu miliyoonaan ilaalaman TikTok irrattis YouTube irrattis jechuudha. Namni kan keenya bakka akkasii dhaabbatee waraabuu inni saalfata. Bakkuma soofaa bakkuma waan akkasii bakkuma isuma asitti ilaallee ijji kan keenya ilaaluu dadhabe sanatti qofa waraabuu akka waan ittiin wayii jechuudha. Bakka itti hawwitu sana garaa kan kee keessaan namni si ga'u hin jiru. Garuu mukanuus baay'een dinqisiifadhee jireenya kan keenya jireenya haadholii keenya akkallee maalis akka ta'e beektanii akkallee haadholii keenyaaf yaadnu jechuudha. Akkas nu taasise jechuudha. Dhugaa rabbii viidiyoon ishee waraabde baay'een ajaa'ibsiifadhe nama mukanuus keenya guddaa galatu. Kanaafiyyuu nuti gaafa biyya ormaarraa gara biyya keenyaatti gallee jennu maaliif kana hojjennee jiraannaa nuti biyya alaatii dhufnee maatiin waa dhaabnaa maaliif akkas goonaa jechuurraa waan qabanuun jechuudha. Waan of ta'anii jiraachuu of ta'anii mul'achuudha jechuudha. Maaliif akka yeroo lammaffataa yeroo sadaffataa biyya ormaatti hin deebi'afneefi jechuudha. Sanarraa kanatti of sammuu keenya of amansiifnee hin hojjennu taanaa yoomillee biyya namaa keessaa hin gallu. Yoomillee biyyuma namaa keessa jiraanna jechuudha. Kanaaf fakkeenya ijoollee kana irraa fudhachuu qabna nuti. Hadhas boris kan namaa ilaaluurraa otoo akka baluu sanaatti ijoollee barra Oromoo tokko sanaatti waraabanii akka sanaatti waraabanii jechuudha. Ofii kan keenya akka sanatti hojjechuu gaafa biyya gallee jennee amma nam tokko biyyatti jechuudha maal akka ta'e beektu kaameeraadhuma ol baasee yookaan viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaata jechuudha biyyatti. Ani ijoollee biyya galanii dhibbatti hin komadhu jechuudha. Nan komadhas immoo maaliif sila waan tokko karoorfattee nan hojjedha yeroo jettu gaafa otoo hin galiniin duratti amma chaachachuu yookaan immoo mijeeffachuu jechuudha. Maatiittis himanii waan tokko akkaataa intarneetiillee waayifaayi illee akkamitti akka siif galchan waan akkasii jala buusanii itti muudha jechuudha otoo hin galiin. Otoo maatiin kan kee waa yuutuubaa maalummaa isaa hin beekin otoo akkatti viidiyoo waraabatu hin beekin zimmi jettee yoo galte kaatee viidiyoo waraabuun namatti ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Karaarra deemaas haa ta'u maatii waraabuus haa ta'u xiqqoon ulfaata. Kanaaf jala buusanii itti manii maatiillee barsiisanii gaafa galanii jedhan karoora ofiitti cimanii otuma namatti ulfaatu otuma nama dadhabsiisu otuma nama saalfachiisu suuta jedhaatumayyee viidiyoo torbanitti iyyuu gisee tokko maa hin ta'in viidiyoo bareedaa daqiiqaa dheeraa yoo torbanitti al tokko galakkisan haaluma biyyaatii waliin jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa guyyaa 3 guyyaa 4 duratti akkas galakkisuun nu ulfaata. Kanaafiyyuu guyyaa torbanitti haa ta'u viidiyooma tokko viidiyooma 2 waan akkasii yoo hojjetanii baay'ee tokko gaariidha. Biyyatti immoo wanti ilaa biyya gallaan yuutuubuun reefu biyyatti hojjetamaa jiru. Wanti waraabanu baay'ee jira jechuudha. Amma jara gugurraacha yoo ilaaltan jara akka Dabub Afrikaa waan akkasii yoo ilaaltanii viyuu miliyoonaan ilaalaman gara TikTokiitiin ta'e karaa yuutuubaatiis dhugaan baay'een ilaala jechuudha. Viyuu miliyoonaan ilaalaman bakka namni kan keenyatu nama keenyaatii keessa dhaabbatee jechuudha. Viidiyoo waraabuu saalfatu waraabaniiti jechuudha kan jarra ilaalamaa fi jiru. Maaliif namni bakka waan addaa yeroo hundumaa waan katamaa waan akkasii waan isuma kaleessaa ilaalles borittis ilaalu isuma kaleessa ilaalle amma fakkeenyaaf nyaata tokko isa kaleessa nyaatte adda nyaachuun sisa lachaa dhugaa dubbachuuf. Viidiyoo kaleessaa bakkuma kaleessaa sanatti ammas viidiyoo bakkuma sanatti waraabuun viidiyoo sana ilaaluun akka lammaffata deebitee viidiyoo sana ilaalle nama godha. Kanaaf waan akka adda addaa kanatti makanii hojjechuun baay'ee bareedaadha.
bakka biraatti qaniin dhugaa baay'ee tokko itti gammade jechuudha viidiyoo kana daawwadhe bakka biraatti kan hawwaa turre tokkositti akkas goone tokkositti akkas taane kan jedhaa turredha. Yeetanbii tiubiin nama cimtuu nama jabduudha. Innaan nuti illee akkasitti akka jabaannee hojjennu isiniin jedha guddaa galatooma.